akka jarri hin taane. sallallahu Kan janaabaa dhiqachuu barsiise sammuu isaanii warqii ka farshoodhaan dhuganii balleessanii farshoo isaanirraa hafte laatiif uzza irratti gadi naqan kan dukkana sanii fi dhooqaa fi dhoqqee holqaa fi goda san keessa harkisee nuuratti gadi baase Nabi Muhammad waggaa 23 qofa keessatti. Waggaa 23 kana keessatti amaana rabbi itti kenne ardii kana guutuu geessee osoo takkaan sodaatiin moototii addunyaatti xalayaa barreesse salawaatu rabbi salaamuhu alayhi. Osoo takka bar waan si ajabu mu'jizaan isaanii guddoon beekamtuun gadaa isaanii keessa mu'jizaa isaan samii bahuti samaawaata ol bahu. Mana ummuhaani irra malaa'ikaan fuutee buraaqii yaabbachiisan buraaqii yaabbii ambiyootaati geejjiba ambiyootaati walaha wahiya likulli al-anbiyaa jedhe rasuuli rabbi buraaqiin ta ambiyoota hundaati jedhe. Waan addunyaan hunduu itti fayyadamte jechuudha. Egaa nabiyyoonni hunduu itti fayyadamaa turan. Buraaqiin gaangee gadi jedhe harreedhaa oli jedhe. Asitti kun dheerina malee humnaa miti. Adiidha bifti isii abyad bifti isii adiidha. Wayita Jibriil rasuula rabbii mana ummuhaani irraa firaasha irraa gabbuusee gadi baase buraaqii yaabbachiisuuf irra bahuuf Nabi Muhammad achi jennaan buraaqiin jalaa dammayxee utaalte. أن تفعلوا هذا بمحمد إن جبريل كان النبي محمد برت كان قد أتهدين براقي ويتمسن فانفض عرقا جري حديث صحيح براقي ويتمسن دم في الراجرة جري أوي فورك الراجة تجي نبي محمد إنت أبرام براقي صلى الله بر حيواني همان بيك نبي محمد إنت أبرام حياء منه صلوات ربي وسلامه كان في الراجة شو إر ألبه نبي محمد دوبان كأتي جبريل سيد الملائكة الله أكبر براقي ويتكاتو جري أنس بن مالك هجي أك أما تيار اتهجة متي ديمتي جري فكينيف تياري ويتقار ألبوه قبو وانا تبيك تنجو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبجان جيتشا دفك الراجق إيقا كبجان نبي محمد الراجو براقي أبتي نبي محمد ويتقار تبات أكنا ألبانو جري ميلي إسيكون أكنا قديك أجيلا جري ميلي إسيكا ديرة جري ويتا ميل إسيك درا دوبا كون قد ديرتا جدي ويتا قديبون مو ميل إسيك درا كون قد ديرتا أكنت أولكانا جدي تكا أصو دوق دي إسي أكنا نندبين أكنا يابنك أجيل بيت المقدس بونا جدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بر حديث مسان كيس فكينيا يوفو داتي حديث نسوا سدي في كيس هكا تكفى براقي أبتشو لما فا بيت المقدس فلسطيني الراسمي تربة ألبه نبي محمد حق عشي جلقة قلتي ألبه sadaffaa erga galee ummanni Qurayshii ani eda Beetal Maqdisiin dhaqee bulee gale jennaan inni kijibda eega Beetal Maqdisiin kadhayxu taate bifa isii maskootii balbala isii dhakaa akkamiitiin akka ijaaramte kutaa meeqa akka qabdu Beetal Maqdisiin nu himi jedhanii rasuuli rabbii taan argi halkanii addaan hin baafanne jedhe yeroon akkasi cinqametti Jibriil dhufee Beetal Maqdisiin fuudheetu mana fuuldura kaa'ee jedhe iskiriinii jechuudha. Hadiisa kana qofa keessaa waa sadi baasuu dandeetta. Tokkoffaa namni awwala teleeskooppii maayikirooskooppii yaabbate waan teleeskooppii fi maayikirooskooppii ol caalu yaabbate Nabi Muhammad. Kan yeroo jalqabaatiif hadiisni Israa fi Mi'raaja san keessa waan har'a teknooloojiin dhiheenyatti dhaqqabe qofa yoo irraa dubbattu waa afurtu keessa jira. Tokko operaasyoona. Operaasyoona rasuula rabbii baqaqsanii yaaluu ka jedhamu kana akka addunyaatti beekamu kana namni jalqabaaf karaa godhe addunyatti garsiisee kan awwalaaf haasa'e Nabi Muhammad. Addunyaan haa fiddu kitaaba tokko keessa jiru addunyaa tana keessaa Nabi Muhammadiin irraa malee salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Lammaffaa namni jalqaba waan xayyaara caalu yaabbate waan xayyaara fakkaatu yeroo ammaatti yaabbatee lafa daqis kiiloomeetirii 1,500 Makka irraa Beetal Maqdis fi lahadhaa keessatti hatta hadiisa san keessatti gaafsa rasuul Beetal Maqdis qofan dhayin Madiyaniin dhaqee muka Nabiyyallaahi Muusaan jalatti taa'ee gaafa kaan jala taa'isan beelahee jala taa'isan mara arge achi jalatti rakaa lama salaate rasuul rabbi halkan laylatul Israa halkan san deemee achi salaate biyya meeqa naannawii gaafsan qofa rasuul rabbi براقي أبتي جبت لك مررت بقبر موسى وهو يصلي في قبره الجنة قبر نبي موسى سا قبري كيس الصلاة برت قالتهما والفاء جزاكم الله خير الجزاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف سمي بيانس يروج القباتف أول من غادر كوكب الأرض
على الإطلاق. وجاوز المجرات والكواكب والشموس والأقمار. نمني الله. جلبة إلانتي أرديتنا قد إيسي قرى السماوات إيمان نبي محمد. نمني دينين قد أبنى الدنيا أما لباسا إنما ربي فكني ساتو براسا.